Wanni qabdi kunuunsa harkaa ba'a. Maaloo rabbi kana fidi. Jechuun ati waan gadhiistamu gadhiistuu kana hangamma shakkinu keessaa hin baane. Wallaahi mabillaahi islaamummaa gadi dhiisuuf fedhiillee hin qabu, kaayyoollee hin qabu. Utuma uummatni islaamaa alaaf keessaa hiriira ba'e baynu keessaa jedhe qobaatti ammas gida jaarradhe itti fufa malee islaamummaan dhiisu. Dhugaa dubbachuu fi raajota amma ka'an kana yoo dubbanne dhuguma waaqayyotu isaan ergee yoo jenne waaqayyotu erge miti. Isa kaan maaltu rakkisee as yaase beektaa mana kiraayii. Isa kaan maaltu rakkisee as baasee beektaa hojii dhabdummaa. Isa kaan maaltu rakkisee as baasee beektaa saamicha hanna raajonni amma sa'aatii ammaa kanarra jiran jechuudha. Isaan kun dogoggorsitoota. Fakkeenyaaf kan isaanii tadabaafattu waa'ee lafarraa sitti lallabu malee jireenya waaqarraa sitti lallabuu hin danda'an. Isaan kun warra waaqayyo ergetu hin taane fedhiin foon isaanii yookaan seexanii warra ergedha. Na akkuma dura kiristaanummaa keessatti illee dubbataa ture har'allee as dhaabadhee dubbachuudhaaf dhugaana keessa jiru wanti dhaamsu hin jiru. Macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis 5:30 isa masittiin achuma immoo 40 yoo dubbisne baay'ee ragaa nu ba'uu danda'a. Akkasuma Maatiyos 1:1 kan yoo dubbifne hidda dhaloota Yesuus sanyii namaatiin lakkaa'ame namaan jalqabame namaan xumurame humna aaboo yookaan waaqummaatiin immoo waaqayyo wajjin naqee walitti hidhama fudhachuudhaan naaf kenneedha Yesuus abbaan koo naaf kennee jedha maaloo aaboo naaf kennee kanaaf walumaa galaa gadi ba'anii qeeqa amantii garaagaraa gochuu caalaa afaan ofii qabatanii yoo dubbisanii macaafimtuu dhugaa sitti taasa dhugaan sittiin dhiibbaa sittiillee uumuu ni danda'a akkati gara amantaa dhugaa kanatti dhuftu jechuun barbaada wallaahi mabillaahi amantaa islaamummaa kanatu kiristaanotaaf illaatiin rabbi lubbuu isaanii lafarraa hin balleessin hawwiin qofa dhiinqoo kana dhaamuuf ilaata akkan jedhu bulchitoota waldaa geggeessitoota yookaan jaarsolii warra jedhaman akkasuma muraajota yookaan taayiltoota warra jedhaman adaraa akkuma anaan miitanii akkuma anaan cabsitanii akkuma anaan dhiibdanii akkuma narratti gifii hojjettan dhaloota isin bira jiruuf of eeggannoo godhaa kunuunsa maallaqa qofaan ariina jireenya dhuunfaa keessaniin ariina mana qofaan ijaariina dhaloota ijaaraa jechuun jaalladha asuma hawaasiidhaamu addisuun yoomee maallaqa barbaachaa gara amantiitti dhufe namni amsilaa kiristaana kee islaamummaatti dhufu birrii barbaacha dhufeedha sooromuu barbaadde taanaan peentee qalladdaa'eeti bakka sun waama tokko taffe hojii tajaajilaa kana hojjettee waldaama tokko walitti qabattee sharama kee godhattee tajaajiltee tajaajila kee anillee waaqayyo faagalatu waldaama ura qabdu keettan guddadhee waa tokko dhaabbattee naani sharama kee qabattee maallaqa kee walitti qabatta taayiltoonni amma sooromanii makiinaa oofaa jiran kun ikkoo maallaqa galii kan biraa qabu sittiin fakkaatiin ummatumarraa ilmu isaanumarraa gadi naqaaru waan ta'eef sooromuu barbaannan achitti naafa ture qabeenya barbaannan balbala ishee nan beekaa kiristaanummaa keessa eessaan akka fandiinaa gadhiifamu bareecheen beekaa islaamummaa keessa kanan barbaacha dhufee nagaa jaalala islaamonni walii qaban kiristaanonni tu beekanii wallaahi mabillaahi salfii qabatanii waan islaamummaatti dhufan natti fakkaata dhugaan abdii caala abdiin immoo dhugaa gadi hojii gaaf hojjettu hin dogoggorta namni hin dogoggorre nama hojii hin qabne yaa viidiyoon abdii tokko miira keessa kan nama galchullee ni jira dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko duula irratti bananii turan yeroo diivii irratti wal lolle kiristaanni guutuun kan irraa deebi'ee gaafa isaan abdii irratti duula banan tokkoon kee abdiittiin buuta taanaan wal fidnaa gaafa hin jedhu gaafa kiristaaniin irraa gadina namni hojii hojjetu waa baay'ee dogoggora gorsaallee biraa qabaachuu murteessaadha viidiyoo waraabduuf hojii hojjettuuf isa kaan miti buddeena nyaattu mataasaaf illee namoonni akkaataa nyaataa sitti maasimukkee jiraachuun dirqamadha isa kanaafi fakkeenyaaf amma abdii nutu ka'ee miidiyaa kanarratti wanta dogoggoraa uume itti ba'ee duuluun nan barbaachisu naan isa miidiyaadhaan irratti duulu abdiirra golee itti duulee fi qobaatti garuu teessisee itti mala obbolummaadha waan ta'eef yoon gargaaree miidiyaa irratti duukaa duule eenyuun qaba abdii tokko namni si taasifti sadaffaan keessa kee barti arfaffaan immoo haadhoo kee miti kanaaf dogoggorri jiraachuu mala dogoggora jiraachuu malu kan ammoo amma nama tokkotti yeroo dhiyoo kanallee teenyee haasofni sirreessine kana booda waa'ee kiristaanotaallee akka abdiin kaasuu hin dandeenye ofiisii dhiifama gaafateera ergasiis immoo lammaffaallee wanta kiristaanotaa wal tuttuqu akka inni kaasuu hin dandeenye gamanumaan teenyee haasofne xumurree bilbilaan illee xumurree waliigallee keessaa baaneerra isa kanaaf gamanumaan illee kiristaanota abdiitti gaddanii aaranii jiranillee bakka abdii bu'ee dhiifamatti jechuun barbaada obboloota keenya abdii jechuun naaf qilleensa kanan ittiin boqonnaa fudhadhu kanan ittiin arganu onnee godhachuu fi gaafan akkas jedhu itti saaduudhaan miti daa'imummaa kaanii wal jaallannu wal bira malee rafnu waliin malee nyaannu mana nyaataa ammayyuu sammaa gaafa dhannu burcuqqoo lama nu fidan tokkuma wal harkaa fuunee dhunna biyyatti sakkara har'allee taana abdiidhaan dhaamsan dhaamu yoo jiraate tokko uummata isaa wajjin jaalalaan akka amma jiru kanatti jabeessee akka inni itti fufu hojii isaa immoo akka inni jabeessee itti fufu akka inni cimullee achumaan dhaamsan dhaamuufi barbaada abdii ciminatti namtu cimaa godhee rabbitu uume waan ta'eef kanadha dhugaan qabadhe islaamummaan qabadhe ifan qabadhe jireenyan qabadhe gammachuun qabadhe maalin hin qabanneen kana kan caale maaltu jira wanni qabdi kunuunsa harkaa ba'a. Maaloo rabbi kana fidi. Jechuun ati waan gadhiistamu gadhiistuu kana hangamma shakkinu keessaa hin baane. Wallaahi mabillaahi islaamummaa gadi dhiisuuf fedhiillee hin qabu kaayyoollee hin qabu
utuma uummatni islaamaa alaaf keessaa hiriira ba'e baynu keessaa jedhe qobaatti ammas gida ijaarradhe itti fufa malee islaamummaa dhiisu. Gaafan akkasiin jiru akkuma kaleessa kiristaanummaa keetti dhiibbaa fokkisaan narra ture islaamummaa keetti akka narratti ka'u ayinaa inni har'a harkasii cabacabu kun godhuguma sii cabacaban seen bor immoo harkaan sii taphattaba waan ta'eef hamma harkasii rukute mataa sii rukuta lamaan isaaniitti ofii naman kiristaanummaa keeroon turis ofii namanne har'a illee of amanaan jiru. Gaafan akkasiin jiru sa'u kofisuma yaadallee nama waan ta'aniif lafa gahee jijjiiramuu qaban daangaa geessitti geeddaramuu qaban. Fakkeenyaaf amma jabaa keenyaa maaloo keenyaa minaamin gaafadhanii miirri koo natti nu natti illee koru of dhaggeeffataa nama hojii hojjetu malee nama dhaggeeffataa nama hojii hojjetu miti ani miirri an qabu miira namootaan socho'utu hin taane miira ofii koo dhaggeeffatee socho'u. Kanaaf asumaan illee kanan dubbachuu barbaadu jabaadhu kana minaamin namoonni naan jedhan yoo jiraate arraba isaanii caalaa du'aa isaanii na wajjina dhaabbatanii na jajuu isaanii arrabaan caalaa kadhannaa yookaan du'aa isaaniitiin na wajjina ta'an jechuun barbaada jechuudha. Disuu namarratti waan si dura abdiin islaama qabatee ji'oota muraasa kanneen ture tarii jaalalli obboleessa keetii maal jedhaniitu haasaa turanii sooshaal miidiyaa irratti namoonni amantaa faallaa hordofanii jaalalli obboleessaa akkana nama godhaa sababa obboleessa jaallatuuf akkas ta'e obboleessa akkana rabbi isiniin kenniini maal jedhaa turan hordoftoonni amantaa biraa jechuudha. Gaafa kanaati musliima laaltee dhuftee moo islaamummaa laaltee dhuftee siin jedhe. Islaama jechuun amantaa dhabne musliima jechuun nama mini musliimota duruu nan beekaa islaamummaa duruu hin beeku. Islaamummaan baree islaamummaatti an dhufe islaamota immoo duruu duukaa jiraachaa ture garuu amanticha na fide dhugaa keessa jiru sana na fide. Yaa tokko tajaajilaan jira akka safara keenyaatti namni yeroo jalqabaa raajii dubbachuu hin marii ga'anadha. Jechuun tajaajilaa ho'aa wayiidha yeroo sana namni hundumtu qilleensarra nagaasaa tajaajilaa tokkotu naannoo keenyaa qa'ee Dassaalee mootummaadhama walta wadaaddarra beektaa gaafa inni seexana baasu ani musa guddaasaa baasuun kan mallattoo gurguddaa hojjechuu qaban isan fokkora innis mishigii gala mishigii gala wal caaludha. Guyyaa tokko mandar tsalootii wayitu jira mana wasiila keenya sagantaa kadhannaa halkanii intalli tokko hin jirti achi seexanan irraa ifadhu utuun ifadhuuti Dassaalee mucaan jedhamu kun immoo gaafa inni dhufee gubaa'ee keessa galu achi Dassaaleen suni ayyaanaan guddataa dibata sadhan kana peente keessatti isaan guddataa gaafa dhufu nan aare beektaa itti na caalaan jedhee achi guyyaa tokko intala sanaanii seexanni irraa iyyite maqaa gooftaa Kiristoosiin finceesisin jedheen intalli fincaan isa gadhiiftu deebisuu didde irraa kuteennaan cituu deebisaanii dhumarratti fuudhanii boqqolloo keessa gasheen dhaamsan naamu yoo jiraate obboloota koo kaleessa tajaajilaa paasterii raajiidhaaf wangeelaawwii kan turtan akka koo bu'aa bayii hedduu keessa darbitanii egaa baay'isuu an bu'aa bayii jireenyaa hojii wangeelaa keessatti waan na mudate baay'isaa siif hin kaasne reebamuu mukatti illee fannifamuu cuuphii waraanamuu shugguxiin natti dhokaafamee rukutamuu mataa isaallee siif hin kaasne yeroo biraa walitti deebina sagana asumaan garuu gatii guddaa baaftanii tajaajiltoonni akka koo waa meeqa keessa jirtan yoo jiraattan adaraa keessan gara ifaa islaamummaa kanaatti dhuftanii islaamummaa akkasiin fudhattan gamanumaan waamichaa isiniin taasisaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Galatoomaa utuu islaaman ta'e rabbi isiniin ajjeeseenii isiniin jaalladha. Guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo abdii har'aa kaasee nagaa sii dhaameera nagaatti. Otoo aduun hin mi'iin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaaf iyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadhee abdii ragaa isaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaade du'uun mirga keeti akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uu qabdu, Arsii ta'uu qabdu, Baalee ta'uu qabdu, bakka biraa ta'uu qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaamuu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaaf boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni si sodaatu boriilee lubbuu kee namni balleessu. Hayideer abdii bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti ni barbaada. Adeemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebina. Nagaan turaa. Nageenyi rabbi isinirraa jiraatu uummata koo uummata islaamaa macha
hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin Waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuun miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaa yookaan miira kiyyaa waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa Waaqayyoo isiniin kadhadha. Ciao.